Viidiyoon kun hunda keenya shamarran biyya Arabaa ilaallata. Keessattuu mindaa keenya wal qabsiisee, birriidhaan wal qabsiisee hunda keenya ilaallata. Viidiyoo kana sheer godhaatii addunyaadhaan waliin ga'a. Shamarran keenya baay'een isaanii sababii birriitiif miidhamaa jirra. Har'a baay'ee qalbiin koo na cabe. Dhugaan siniin jedhaa keessi koo haga har'aa na cabeen beeku. Viidiyoo hedduun hojjedha. Garuu viidiyoon haga har'aa qalbii koo na cabse hin jiru waan ta'eef gattaatii dhaggeeffadhaa barumsa guddaa isiniif ta'a jechuudha. Egaa shamarka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Egaa ani har'aa keessi koo waan tokkos nan gammanne keessi koo baay'ee qalbiin koo na cabee jira. Ani eenyudha haala kamiin mindaa kiyya jara kiyyarraa fudhachaa jira kan jedhudha. Egaa akkuma jalqaba irratti suuraa argitan suuraa obboleettii keenyaa jechuudha. Ijoolleen mindaa keessan baatiidhaan irraan fudhanne waggaa dheeraa baatii dheeraa bira teechistan fakkeenyaaf ji'a 5 hanga 6 ji'a 1 hanga 2 waggaa tokkoof minaamina jara biraa qabdan. Deebitanii immoo mindaa keessan irraa fudhattanii kaatanii deebitanii jaraa ijoolleen liqeessitan jechuudha. Jarri baay'inaan mindaa nuu kennanii ka'anii deebi'anii nurraa liqeeffatu jechuudha. Baay'een keenya waan akkasii goonaa waan akkasii dalagna jechuudha. Garuu wanti birriin namatti fiddu xiqqaa miti jechuudha. Egaa obboleettiin keenya suuraa irratti jalqaba irratti argitan kuni dhugaa waan keessa nama cabsu waan qalbii nama cabsu shamarran biyya Arabaa jechuun meeqatu dhumatee meeqatu dhabamee meeqatu hawwooliin gadi ba'anii bo'aa jiru. Maal taallaata ijoolleen sunniin gaafan jedhee har'as keessatti ilaalu waa baay'eetu jira jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun akkana taate. Jara isheen bira hojjettu irratti jarri ishee hojjechiisu malee mindaa hin kennaniif. Yeroo mindaa ishee gaafattu yeroo maallaqa ishee gaafattu ji'a har'aa sii kenninaa torban lamaan booda sii kennina jedhu gaafa guyyaa sun geesse birratti ittiin kennan. Ji'a sii kennina jedhu gaafa jiinis geeche birri ittiin kennan ji'atti aantutti qaxaru. Oduma akkas jedhanii ji'a 8 guutuu mindaa tokko malee maallaqa tokko malee ji'a 8 guutte. Gaafa ji'a 8 guutuu ofiifattee waan gootu dhabdee murtee dhabdee baduuf yookaan ba'uuf yaalii goote. Ba'uuf baduuf yaalii goonan bakka itti badduu fi bakka itti dhadhu dhabdeet manuma sanitti ol deebite jechuudha. Erga ol deebiteen boodatti mindaa ishee yookaan maallaqa ishee jara irra deddeebitee gaafatte. Yeroo kana namichi yookaan hojjechiisan ishee baay'ee nama guddaadha, humna qabeessa jechuudha. Haadha manaasaa wajjin walii galee jechuudha. Obboleettii keenya kanarratti maal yaadanii qansaalaa yookaan maashinii uffata miiccu keessa galchaniitoo miiccanii jechuudha. Akkamitti qansaalaa keessa galchuu qansaalaan xiqqoodha jettanii ijoolleen gaafii isinitti ta'u jira. Qansaalaan walii hedduutu jira. Amma qansaalonni biddilibsii itti miiccamu guguddaan hedduutu jira jechuudha. Innaa qansaalaa akkasiitu jira. Qansaalaa akkasii kana keessa micayyoo tana giddiidhaan fuudhanii galchanii maashiniitti bananii hanga mormi ishii hundi qaamni ishii tabalaasha'utti hafuurri xiqqoon keessatti hanafte qofaa keechaa baasanii saniin booda dhukkubsatte jedhanii mana yaalatitti gatan. Ishiin dubbachuu hin dandeechuu himachuu hin dandeechuu waan isaan irratti raawwatan kana hundumaayyuu dubbachuu waan hin dandeenyeef hin kuftee akkana taate jedhanii mana yaalatitti bakka gaafii hin qabnetti gatanii jechuudha. Micayyoo tana namni sagalee ta'eef hin jiru, namni ishee arge hin jiru, namni ishee ilaalee hin jiru. Waggaa 3 guutuu mana yaalatitti gatamtee namni takkittiin ishii gaafatu dhabamee silaa nama maal qabnaa miti eenyutu nu gaafataa miti gaafa sirra gahe wanti kun akkanumatti gatamta. Barumsa guddaa isiniif ta'a viidiyoon kun. Innaa achitti gatanii waggaa 3 guutuu mana hospitaalatti gatamtee obboleechi ishee barbaacha obboleettiin tiyya maal taatee badde jedhee bilbila ishii dhabee osuma biyya Arabaa deemuuf karaa qaxxaamuraa jiru karaatti akka du'e odeeffannoon nu dhaqqabee jira jechuudha.
Egaa yaa obboloota koo maatiin ishee namni tokkichi bakka isheen buutee as buutee ishee osoo hin dhagayin waggaa 3 guuttee ammallee akka tasaa ta'ee maatiin maaloo nu barbaadaa jedhanii gaafa gadi ba'anidha. Fuulli ishii bifti ishii qeyyaramee jira. Ishiin fakkaatu maaliif qassaalaan faaqee jira bifa biraa qeyyartee jirti waan ta'eef namni tokkichi ishee beekuu hin danda'u. Isheen dubbachuu hin dandeechu haasa'uus hin dandeechu waan ta'eef jechuudha. Egaa gara xiqqoo gara funyaanii kanaan obboleettiin keenya tokko beektee ishii ta'uu beektee malee sirmaayyuu hin beeksistu jedhani dhugaa waan qalbii nama cabsudha. Dhumni shamara biyya Arabaa macarrashaan shamara biyya Arabaa kanaadha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya yeroon ammaa yeroo toleedha. Yeroon ammaa ifaan bilisaadha. Yoo jarri mindaa sii kennuu baatan, yoo jarri maallaqa keechan sinii kennuu baatan, isin yoo rakkoo ofirraan ga'u yookaan jaratti deddeebitanii dubbachuu osoo hin taane yeroon ammaa ifaan bilisaa bilbila harkaa qabda taanan bilbila kee qabda taanan yoo dadhabde gara poolisiitti dawwalachuu yookaan immoo qaxxituma miidiyaa irratti baatee dubbatachuu. Miidiyaan yeroo ammaa sagalee ta'aa jira. Namni tokko rakkoo gadi ba'ee yoo dubbate sheerii yoo godhanii namoota sagalee gurguddaa bira gahu bira yoo dhaqqabe viidiyoon keessuni sagalee hedduun sii ta'amee mindaa keetii jarris ni qaxxaama jechuudha. Seera bira yoo ga'e dubbiin ati kaddaamadha isheen madaamidha jedhee seerri addaan nama baasuu hin jiru jechuudha. Kanaaf mindaa keechan yoo danda'ame ji'aan irraa fudhachuu yoo jarri ji'aan mindaa siniin kaffalle yoo ta'e mindaan keechan aga ji'a 3 jarri siniin kennine yoo ta'e mana sanitti qaxxaltanii hojjechuun isiniin barbaachisu jechuudha. Gaafa mindaan irratti maallaqni irratti xaraqqamee irratti baay'ate birrii sinii kennuu hin dandeechu jarri. Kan amma fakkeenyaaf kan ji'a 8 gizee tokko naa kennu yoo jette tokko yoo ta'e malee hin kenna. Yeroo amma arabdoonni iyyoomtee jirti akka duraanitii miti waan ta'eef kara birrii kanatti dabarsitanii of hin kenninaa of hin dagatinaa isiniin jedha. Jarri yoo birriin irratti baay'atte birrii san sii kennuu diduun alatti akkasumas ijoolleen jarri gizee hundumaa waa'ee mindaatti dubbattan sababa funaanan sababa baay'isan mana sanitti itti fuftanii hojjechuu osoo hin taane jecha gilxii ta'e tokko biirootti himtanii yookaan gadi baatanii sagaleen akkasii ta'amu mana sanillee baafamuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf obboloota koo icciitii mana sanii dhoksitanii qabattanii mindaan ji'aan sinii kennamuu yoo didu zim yeroo jettanii rakkoon sinirra ga'a. Rakkoon lubbuu keechan irratti ga'a. Birriin illee hojjetamee ni dhufa. Lama dhabdu booddee amma obboleettiin keenya kun waa lama dhabde yookaan birrii isheen arganne yookaan fayyaa isheen arganne lachuu dhabde. Odoo fayyaa qabaatte gadi baatillee odoo hojjetatte mindaa ji'a 8 kan ishiin hojjetatte ni argatti. Garuu har'a of dhabdee dubbachuu hin dandeechu socho'uu hin dandeechu asiif achi garagaruu hin dandeechu. Maashinii jechuun elektirikiidha. Elektirikiin itti banamee miicamu jechuun waan xiqqaatti hin fudhatinaa isiniin jedha. Adaraa keessan birrii irraa fudhattanii mindaa irraa fudhattanii kaataniirra isaaniif hin liqeechina. Hin qabnu jedhaanii erginee jirre jedhaanii malee birrii keechan deebistanii hin liqeechinaaf. Jarri namaa kennanii namarraa liqeeffatu. Anallee yeroo baay'ee wanti akkanaa nama mudata waan ta'eef jechuudha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Sheer godhaatii hunda biraan ga'a. Viidiyoon kun ergaa guddaa qaba.